على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيرو ورا كاميرا خناتي تو نجدو جرا تناف سلامتان كقلبتين سياران ديبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكنا خير. أستيان سودان خبجما فضيلة الشيخ شيخ المشايخ شيخ محمد ناصر شيخ حسين خبجمو شيخ خينيا شيخ عبد الناصر إسماعيل أكسمت خبجمو شيخ خينيا اتقافتما برنوتا شريعة قدنا هررقي بها تيفي مسنسا كوري فتوى قدنا هررقي بها شيخ عبد اللطيف متان خبجمتوتا علماء خينيا كم مجلس علمي لا برسيفتن كان رانتن أستي أرقمتن خبجمتوتا أمراء مجالس علمي لا أكسمس خبجمتوتا طلاب علمي لا خبجمو شيخ خينيا جالتما في خبجما عبد الله مؤمنا يقاو شيخ عبد السلام اتقافتما من مريد الموتى إسلام ما أنا غورو غوتوتي في كوري حجرا وشفتو غدنا بقى جويا أرانتنا جويا سينا كان جمتان برطوتا غدنا حرقي بها يرو جلقباتي زوني أبرادا خيست مجلس شيخ خينيا شيخ فؤاديت أرانتنا والأقرتن بقى جمّتشو أكنا أرانتنا نمورة تيرماتني جمّتشو تنرى قودة فرتني بسم الله. الله أكبر. أسمت في عن سودان خبجمتوتا علماء خينيا خبجمتوتا حرماتوتا سجنتاتنا wanni tolchinee beekuu qabna. Guyyaan har'aan tanaa kuni boruu akkam geebine maqaa isaa malee. Carraan akka har'aan tana arkannee kunilleen dhabamuun akka maltu yookaan carraan kun hafuun yoo dabruun akka maltu hubachuun nurraa barbaachisa. Namni yeroonii fi fursaa yoo carraa argate kana keessatti laffa'ee hirriibaa dammaqee dakaa gaara bahee waan isarraa barbaachisuun hojjenne yeroo carraan kun dabrutti sheenamuun isaan manaaf. Isiniin arraan tana xullaaba ilmiidhaati jettanii majaalisoon adda addaa keessa jirtan kun kan ulamaa'onni keenya ilmi isin dhaalchisanii baallii fi ulamaa'ota dabranirraa fuudhan tana isinit kennuudhaaf deemanii kana irraanfachuu qabdan. Ulamaa'onni keenya kan amma nu keessa jiran kan alif ja'anii nu barsiisanii tarbiyaa bareedduu nu guddisan kan akka abbaa keenya Haaji Muhammad Naasir Kuufaan kan akka sheekha keenyaa Sheekh Abdul Naasir Faan Sheekh Abdul Latiif Mattaan Faan umrii rabbi nuuf haa dheereysu nu keessatti rabbi haa tursiisu. kan ammoo akka Itoophiyaadhaatti qabna kanneen akka gamtaa ulamaa'ii Harargeedhaa kan dheengadda muddanne akka Sheekh Ahmad Watarfaan abbaa keenya guddaan sheeyni sheekowwanii kan dheengadda nu biraa deeman gara rahmata rabbii isaanii rabbii rahmata haa godhuu fi yeroonii fi baallii tana nutti as dabarsan tana keessatti carraa bareedaa isaan hin argatin tokkootu nu dhufe miti. Ulamaa'onni keenya kun carraa akka ammaan tana isin warreen fuula kiyya dura tatteessan argattanii guyyaa barattoota keenya ulamaa'onni keenya kun hin arganne. Allahu Akbar.
isaan isiinutu umrii amma jirru tana keessatti ammatti dhufne malee amma duran agarre. Zamana nuti dabarsine keessa rakkoo fi gadadoo hammeenya keessa dabarre. Kayyoonii fi ammaan tana himne jenne yeroo nuun fudhanne keessa dabarre as geenye. Amma rabbi alhamdulillahi carraa isin tolchee carraa bareedaa kana rabbiin akkanatti isin tarakkabsiiseeti jira. Carraa tarakkabdan kana keessatti halkanii guyyaa waan isinirraa barbaachisu hojjettanii baallii tana yoonii fi kan hin qeeballe taatan fuuldura rabbii keessanitti gaafatamu manaaf. Kanaaf sagantaan teenya akka biyyattii tanaatti biyyattii gizeen je Itoophiyaa namoonni biyya tanarraa owwaatu Oromoo amantiidhaanis diinagdeedhaanis beekumsaanis namni biyya tanarraa owwaatu Oromoo akka Oromiyaadhaatti namni Oromiyaa tanarraa owwaatu dabree biyyattiirraa owwaatu barnoota ilmiidhaatiinis taanaan jeenummaadhaanis murannoo qabaachuudhaa fi waan barbaachisetti tarkaanfii fudhachuudhaanis harargee ta'uu hin dagate. Akka shee amin dheengadde jedhe baalliin tun eega ulamaa'ota keenya kan dabran irraa kaate itti wal taraadhaa haga ammaatti harka keenya jirti. Ammallee baallii tana dabarsinee kan nuun qabnu jeshee kanaaf barattoota keenya baalliin arraan tana ilmiidha tan nu harka jirtu tun yeroo isin fursaa harkattan kana keessatti dabartee yookaan nama biraatiif yoo bakka biraatiif kan namtu taate seenaan akka isin gaafatu hin dagatinaa fuuldura keessan qabanna. Allahu Akbar. Dhaamsi lammaffaadhaa kan inni isinii dhaamuu barbaadu. Yaa barattoota keenya obsa qabaadha. Obsa qabaachuun hedduu barbaachisaa. Wal ba'achuu danda'u. Rabbi subhanahu wa ta'ala Aadam irraa kaasee ilaa hanga ergamaa keenya Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam amantiin inni nuuf ergatan inni beekutan inni quba qabu amantii muslimaatii fi amantii islaamaatii fi muslimtoota quba qabu. Namni maqaa islaamaa qabu yeruma takkallee dhaawu madhabni yoo adeemsi isaallee yoo wal dhabu ta'e kalimaan takkitti laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah nu idduu akka jirtu. Namni aqiidaa isaa lafa qabsiisuudhaa fi toohida rabbii lafa qabsiisuudhaaf illee ni lola ni duula wareegama barbaachisaa ta'eef illee kafaltii barbaachiftuu ta'e ni kafala. Haa ta'u immoo eega waan saasan lafa qabsiifate adeemsa isaa sagantaa baafate aangoo barbaachiftuu taate harka qabate akka gaafa riphee lolaa san ta'uun isarraan barbaachisa. Arraan tana aangoon amantii islaamaa jalarraa hamma gubbaatti yoo gubbaarraa hamma jalaatti isin harka jirti. Warra aqiidaadhaa harka jirti. Warra sunnaadhaa harka jirti. Yeroo tana keessatti gaaddisa ta'uun barbaachisaa. Yookaan dubbiin kafalannaa duratti taate hijaa addaa uumtee gaaddisa taatan kana qaqqaawatti fiddi waan ta'eef. Kanaaf butanii facaasuu irra bulchanii badhaasuu wayya waan ta'eef obboleeyyan kiyyaa warreen adeemsa addaa nurraa qaban kan ammoo maqaadhaaf amantii tanan wajjin qaban kan qiblaa nuti garagalanii salaatan kan ergamaadhaaf Muhammad qaban alayhi salaatu wassalaam kan qur'aanaaf kitaaba rabbii qaban kan nu keessa jiran obsinee fi kabanyee ba'annee barsiifnee achi tarkaanfachuun nurraa barbaachisaa. Akka gaafa duraa gaafa riphee lolaadhaa sanitti
haruma agarreen dhoownu haruma agarreen cabsinu hara hiyyaafneen qurrusan tahamuu qabdu ammaa kanaaf barnoota irratti haa xiyyeeffannu haa waliif obsinu wal jala qoqqotuu haa dhiifnu keessattuu warri sunnaadha waan xixiqqishoo fi ra'ayyii damee adda addaa inumaa damee taateef jecha qubatte walillaanne taargaa hin jirre duubaa walii laxxafne wal balaaleyfannee jibbansa addaa if gidduutti kan uumne dhaamsa kiyyaa asumaaniin baga rabbiin wal nu agarsiisee insha Allah ni jajjabaadhaa anilleen arraan tanaaf haaraya mana marii dhimmoota islaama godina Harargee Bahaa keessaan ture garuu sheekotiin teenya eeggadde dirqumaan odooniif asiin malu jiru dirqumaan na kaayanii haa ta'u insha Allah eega rabbiitii abdii teessan abdii ulamaa'ota keenyaa abdii barattoota keenyaa waan karaan eegalleetti hin jirru kana ni ceesifna jedheetiin amaanaa fudhadhee isinoo akkami amaanaa tana na wajjin ceesisuudhaaf barattoonni keenya qophiidha. Ulamaan keenya duraanuu qophaa'anii halkan manaa bahanii jiran guyyaa manaa bahanii jiran isinoo barattoonni keenya qophiidha miti. Allahu akbar. Kanaafuu galatoomaa ulfaadhaa arra sheekotiitiyyaatu as jira. hagarallee isaan dura dhaabbadhee dubbachuu xiyyaaf dhiifamaan isaan gaafadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.